guyyaa meeqa fuule laata na bashannansiisaa jiranii fataana godhaa jiranii hoteela ililli VIP bulaa jira rabbiin naa dabarse sadarkaa kanarraan na ga'e rabbiin onna fuudhee galatoomaa jedhee mootummaa galateeffataa ture deebistanii garaa dhoyitanii haqqisiiftanii keessa dachaastan jechuudha. VIP isaa hoteela san keessa bulchitanii fiddanii mana hidhaa geessitanii amma takkii keessa ciibsitan isaa viidiyoo sanii fiitanii sheekaroobe viidiyoon waqqa karaan isiniin bahuu asfaaltii wayituu isiniin galchinu karaa sanirra harre deema gaangee deema bakka kanumatu isise. Sheekaan roobee fi aboota gurguddoo akka qoosatti ansiin jedhe akkasitti qabatu taate akkasitti qabatu taate ani rabbii kiyyaa jedhe sii dhiise rabbi sii haa dhiisu si galee an humnan qabu uffata ansi kenne gabbaaftee gubdallee deebisiin deebifne araara dhiiraa takkama jedhe dhiise ani hagasii asillee simatu dubbii barbaada kootii ittiin fuutellee gabbaaftee gubde si galee miti ani sii dhiiseera rabbi sii haa dhiisu rabbi badiite hunda sii haa dhiisu rabbi yeroo gaawwatti sii haa baasu abdii kayru kana biloo godha abaarii biraa fudhatu deema hin as jalaa tokko wayii sini galee ani akkuma qoosaa gizee aare qalbiin tiyya qalbii daa'imaati dafee namatti qalbii cabaa garuu dhiisee fi ture yoo akka carraa jechi kiyya sun sitti wannoo jedheetiin abaaree wannoo taatu taate kasitti qabatu taate an si dhiiseeran rabbi si haa dhiisu rabbi si haa baasullee hidhaa sanillee si haa baasu badii keellee rabbi si haa dhiisu tuufiif warri jettan himmatu kunoo tuufee kunoo baay'inee hirkii kiyya tuftoon balleesse nama baay'ee keessan tuufiif waan naan jedhee naa barreessee fi mallee isinii galee akkasi bareeda isheeti jettiin hidhamuu namaachi ijoollee xiqqooleen nu sodaatti. Bareeda bareeda. Isinii galeemi kanaaf gizee aaruuf dhoogaan akkuma argitan waan barreessanii nama guddaa umriin kiyya bar umrii 45 bar dullacha umrii 45ti isinii galee si eebbifnaan hin milkoofta si eebbifnaan ijoollee baay'ee ta'an eebbise milkaa'e maseena dhaleenatti himate argee biddee hiike moobaalumatti hitiree hammate. Mana hidhaan itti hidhame sa'aa jahaa fi walakkaan itti hidhame ammallee guyyaa safkiyaan hidhame itti yaadee itti eegame. Qophaa'eetuma nyaachise. Okay, aangoon tee maal Itoophiyaatti? Aangoo takka hin qabu nama jiraataa nama tokko mootummaa miti aangoo takka hin qabu humna takka hin qabu nama dhuunfaa akka kiyyaa abbaa fedhen firraa dha'u. Aboo jinummoo keenya gara toome sheekaa roobee eenyudha maama beekan kan dhingatti waliin dadhabaa turre kunoo zakkii daalaas fuudhee nurraa gittiin godhee bijaanii thank you atis waan gooteef hedduu ulfaadhu. Manni maama beekan asumaanuu yaala miidhagaa jira keenya zakkii naa galatoomu fuudhee nurraa cufee rabbi barakaa isaa godhu walla. Taayiba ati osoo aangoo qabaanne sheekaa roobee kamitti hin deessire. Aangoon nama niitu yoo aangoo ta'e aangoon ni hidhame. Warra si deebisa dubbiin durbittee na tammaa qiixaa. Ake ammallee fumee. No sanii miti dirree teenya sanii miti dhagaye murtii guutoonis mootummaadha. Sheekaa Roobeetis mootummaadha. Muudii nu qabachuu dhiisaa isinitti faraqa waliin jira wallahi dhugaa rabbiti. Amma dalagaan teenya asii booda murtii Itoophiyaa keessatti aangoo maalii qabaa? Dhagaye. Diree dhawaa yookaan cirootti inni hidhamne murtii guutoon baalee Roobeetti hidhame. Isa garuu gandeetti dhalateetti hidhame inni. Isa kana eenyu hidheedha baramma? Dalaguma isaa hidhee haa nageetti.
اوكي دبيت انا كنا عندنا قولي سرت راسنا مرتبوطه بشيخ روبي موتوما دوبي Oromiyaan tiyya gizee ilmi Oromoo aangorra jiru olii gad deemee dubbachaa jira. Gizee ilmi Oromoo aangorra jiru fataa jedhee olii gad deemee boonee dubbachaa jira. Boontee dubbatta habibi taal. Dakkil juwa. Juwa. Sheekha Roobee irra wani dalagame kana waan akkana rabbiin sinirraa haa qabu beeka. Kuni musiibaa guddaadha. Al-musiibatul kabiir wallaahi. Mee maal jettan isin? Mee carraan akkana yoo si mudate maal jettan fakkeenyaaf akka keetitti mee ammaati waan biraatti dhiisan waan na aarse keessaa mootummaan kuni maaliif Sheekha Roobee irratti kana dalaguu barbaachise? Tokko hoteela geesse mashannaniin jaaniini iddoo bishaan itti dhiqatantu jira. Hoteelli hoteela istaayilii isaa eeggateedha. Hoteelli hoteela fataa jedheedha. Magaalaa Finfinnee keessatti boodigaardiin hin ramadamee fi eeyduu qaba. Akka ajaa'iba kanas socho'aa jira. Mootummaan Oromoo gizee kanatti kana nuu godhaa jira. Fataa jedhii haasa'in jaaniini gaafa inni haasaa isaa fixatee xumuratee jedhe fixattee jirtaa sheeka kenna. Saafaan si jirtu hundaa xumurtee xumure amma hoo gadi galii jaaniin gara qe'ee. Gaafa inni qe'ee gadi ga'u iskaayil hoteeliin akkamii VIP'n isaa akkamii gaafiitti kaasa. Viidiyoon qophaa'ee fi lafa taa'aa beeka. Qaallittii buusuudhaaf. Gaafa kana sheetichi miskiina rabbii maaluma na eeggata yaa rabbi kiyya balama maaltu natti godha. Eeshi agartan eessa geessa Taayifii keessa jira sheeticha. Taayifii Itoophiyaa san hin beeku. Mana hidhaa Taayifii osoo torbee takka hin gahin. Torbee takka odoo hin gahin. Carraan akkanaa yoo si mudate maal Taffii keessa keessan. Yaa rabbi nuu kennitee nurraan fudhate. Amiin. Ol nu fuutee gadi nun deemii yaabu wallaahi waan dhugaati. Balbala dhamaa yaa rabbi nun dhaabin. Wallaahi sii tana kadhadha. Yaa rabbi nuu kennitee nurraan fudhatin. Ol nu kaastee kan nun deebisin. Na nyaachiftee nan beeleessin. Naa kennitee nurraa fudhattee harka namaa balbala namaa yaa rabbi nan dhaabin. Nama ummata Oromoo ganee. Namaa irratti waan dalagamuu hin qabne turratti dalagame. Gifii hagama nan jedhamne. Cikkaane በጣም itti ጨከነም har'a kun amma gartanii midhaa taayifii keessa ciisaa jira machumattu naannoo shaayii buna fidu bakka kalaas dhumate amma balassaqee bakka fite bilchiginnaan isaa dhumate badhaadhinni isaa itti qaraqqaree jira gandarra itti qaraqqaranii kalaas itti qollofan olaantummaa seeraatti kabajameera iskaayil hoteela lillii xumurteerta yalla iskaayil hoteela lillii mi'a sire yani viidiyoo qopheessanii fi eegan jirtu maalumaatti waan hagana ga'u maal isin jedhana maalumaaf ilma namaa irratti waan hagana ga'u dalajiifta Sheekhaan Roobee yoo ta'e jireenya qananii keessa jiraachaan turre kaleessa illee gadadoodhaan guddate ilma hiyyeessaati. Maalumaaf jireenya gammachuu biyaans boqonnaa isaatiif jecha guyyaa takka bashannansiisuudhaaf jecha gootanii fi deebisanii maaliif akkisiiftan? Garaa keessaa dachaastanii bar. Ka gootaniif hunda garaa keessaa ganna hixanii bar. Har'a Sheekhaan Roobee madaa'ee jira bakka. Madaa'ee jira. Iskaayil hoteelii lillii sanarra inni. Bakka wanti isa mudate kuni akkasiin mudanne rabbii kee kadhadhu. Maal barbaacha dhuftee jinoo? Haa Oromoo qasaa ispaaltiin hin galle. Nu galchaa Galchaadha. karaa sanii ispaaltiin hin galu. Maaliif jennaan kottee baay'ata. Kottee fardaatii fi kottee horiitu baay'ata. Yeroo misoomaatti kinoo harka biyyattii cabbate kanaaf isin aarsaa miti. Kinoo waraqata iyyuu gadi fudhadhee bahee jira kinoo maal gootame? Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya sheetiin irraa odeeffamaatiin ture dhugaadha. Hidhameetiin jira. Sababni Sheekhaan Roobee akka hidhamu isa taasise ammoo akka jedhame viidiyoo kana qofaa miti. Viidiyoo tokkichaa kana qofa osoo hin ta'in sababoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf waraqaan inni harkatti qabateetiin taa'u waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jetti. Sababni obbo Sheekhaan Roobee itti hidhamee fi waa 4 takkaa'u waa 5. Tokkoffaa Sheekhaan Roobee gaafa magaalaa Finfinnee dhaqu iccitii jara dirretti baase. Duraan nama gartee isaan ababbalatanii gartee uummata kanaan akka fedhan godhuu barbaadan akkam godhan ni beektanii duraan. Yeroo hoteela lillii kana geessan warra kaan gara adda addaatiin shamarran garagaraa jala darban. Kaameeraa maraniiti kanaan sodaachisan. Warra kaan ammoo wacii guddoo sana sitti baafnee kunoo wacii tana hunda gartee nuu sirraa shaffane maal jedhaniiti wanni godhaatiin turan. Karaa adda addaatiin qabaa turan jechuun sababa wacii kana. Sheekhaan Roobee akkuma achi dhageen hunoo akkana jedhee iccitii baase. Tokkoffaa iccitiin sun ammoo qarshii 880 akka jedhame sanii miti wanti sitti baafame qarshii hagan takka yaaniiti uummanni Oromoodhaa lallabee fi itti agarsiisan jechuudha. Deebi'een nama gartee waan kana qabee waan kana godhe malee gatii eegasii ergan gaafadde akka naan jee hime. Iccitii jalaa baasee taa akkanaa ji dubbiin tun akka malee isaan aarsaa turte lammaffaa wanti dhaqee osoo agarsiisaatiin jiru jechoota tokko dubbate. Bootaa naa kannan gaardii naa godhan maarri naa godhan akka naa godhan kana caalaa maal akka naa godhan barbaaddanii
mootummaa Oromooti jeet hime. Bootaa naa kennan gaardii naa godhan makiinaa naa godhan kana ol maal goota maal ati ammoo tiniin doktora biyyiin harkaa nugusa taa'ee ammoo tiniin haa bulchu biyya iftaan ammoo tiniin shimallis abdiisa waliin taa'ee kan haasa'uu ta'a kunillee yoo si gube homaa gochuu hin danda'u. Sadaffaa